Hello guys, baga deetan jechaa guyyaa irraa immoo qornoota Pi network kan isa dhumaa isiniif qabadee dhufeera. Pi network akkuma beektan guyyaa takka qofaatu fi kanaaf namoonni hanga ammaa Pi network maayii godhaa jirtan waa'ee nama isiniin jiru kana sirriitti hubachuu qabdanii. Pi network keenya gatii guddaadhaan liistii yoo ta'e akkamiin dafnee gurgurachuu akka dandeenyu karaa salphaadhaan isin agarsiisa. Akkasumas namoonni carraa maayii godhuu kana harkatiin immoo akkamitti bitattanii kaachuu akka dandeessan wal duraa duubaan isin agarsiisa. Obsaan viidiyoo kana hanga dhumaa daawwadhaan afeerraa kooti. Okay guys, jalqaba irratti wanti hubachuu qabdan Pi network keessan yoo hanga ammaa KYC isin hin dabrin wantootaan amma isin himu kana jalqaba sirreeffachuu qabdan jechuudha. Jalqaba irratti sarara sadii kan gubbaatti argamu kan filattu. Sana booda itti aansuudhaan isa mainnet jiru isa lammaffaa kan filattanii. Ammallee gad deemtanii isa mainnet checklist isa jiru kan filattanii. Sana booda informationiin keessan guutumaan guututti warri hanga ammaa Pi network keessan ammoo KYC dabartanii jirtan karaa salphaadhaan haala kanaan isiniif fida jechuudha. Warroota KYC'n ammoo approve isiniin ta'in rakkoo sadiif isiniif ta'u mala. Takkaffaa irratti KYC keessan gaafa furtan ammoo paaspoortii yookaan ammoo ID keessan irratti maqaan jiruu fi maqaan Pi network ittiin banatan yoo garaagara ta'e KYC guutumaan guututti dabruu hin dandeessanii. Inni lammaffaan ammoo tentative yookaan ammoo fuula keessan gaafa footoo yookaan ammoo approve isin godhu karaa salphaadhaan gaafa isin footoo san kaatan ammoo fuulli keessan hin mul'atu ta'a. Yookaan ammoo bilbilirraa yookaan ammoo iddoo ifaan hin jirre yoo jiraattan karaa salphaadhaan KYC'n keessan isiniif dabruu hin danda'u jechuudha. Inni sadaffaan ammoo information nama biraa asirratti yoo guutan fuula keessan gaafa approve gootan garuu fuula keessaniin yoo garaagara ta'e ammoo KYC kana dabruu hin dandeessan. Guyyaa hanga hafe kana keessatti ammoo yoo rakkoon kun kan isin mudatu taate hatattamaan akka furtan isiniif dhaama. Okay guys, warri ammoo Pi keessan gara mainnet isinii dabree fi akkasumas wallet keessan keessatti akkamiin akka gurguruu dandeessan hin beekne karaa salphaadhaan akkamiin akka gurguruu dandeessanii fi akkasumas namaaf akkamitti kafaltan namarraa akkamitti fudhachuu akka dandeessan karaa salphaan isin agarsiisa. Jalqaba irratti as keessaa ni baana. Sana booda wallet keenya ni seenna. Wallet keenya yookaan ammoo kan browser jechuudha. Wallet keenya gaafa seennu haala kanaan nuuf fida guys. Sana booda isa wallet jiru kana akkuma agartan isa wallet jiru kana ni filanna. Sana booda asirratti maal nu gaafata enter your 24 word passphrase here kan nuun jiru nuuf fida jechuudha. Kanaafuu koodii jalqaba gaafa wallet keenya banannu asitti paste ni goona jechuudha. Asirratti wanti hubachuu qabdan iskaabaroonni hedduun koodiiwwan akkanaa isin gaafachaa jiru. Koodiiwwan kana gonkumaa nama tokkoof agarsiisuufis akkasumas kennuufis hin qabdanii. Akkasumas liinkiilee takkallee guyyaa hanga kana keessatti irraa if qabachuu qabdan. Kanaafuu bakka enter your 24 word passphrase yookaan irratti koodii keessan isa jalqabaa san ni guutanii fakkeenyaaf anniin guutaa. Fakkeenyaaf an haala kanaan guuteetiin jira. Okay, akkuma agartan wallet kiyya keessatti haala kanaan naaf fida. Jala kanatti akkuma agartan history naaf fida. Coinii nan dabarse, coinii nan fudhadhe, akkasumas coinii lock taatee fi unlock taatee guutumaan guututti haala kanaan jalatti naaf fida. Gubbaa kanatti akkuma agartan 389.30 Pi kan jiru kun ammoo lookiidha jechuudha. Kana gonkumaa fayyadamuu hin danda'u. Hanga bara 2027tti fayyadamuu hin danda'u. Amata lama booda gurgurachuus ni danda'a jechuudha. Jara kan argamu ammoo available balance isa jiru ammoo 1.9 Pi ni qaba. Kana amma akkaan fedhatti gurgurachuus ni danda'a jechuudha. Amma namaaf dabarsuu ni danda'a. Akkuma agartan jara kanarratti -30 Pi fi akkasumas -10 Pi diimatee mul'ata. Isa kana gara wallet biraatti dabarseetiin jira jechuudha. Warroonni isin as keessaa baaftan ni diimata. Warroonni isiniif seene ammoo haala kanaan isiniif magariisa ta'a. Akkanatti wanti hubachuu qabdan lookii fi unlock hubachuu qabdanii gaafa migrattee gara wallet keessanii isiniif dhufu ammoo wantoota lama haala kanaan isiniif fida. Isa lookii fi akkasumas isa unlock jedhudha. Isa lock jedhu kana hanga bara 2027tti fayyadamuu hin dandeessanii coiniin keessan akkasumatti isiniif ta'a. Fakkeenyaaf 386 achi gubbaatti haala kanaan lock taatee jira. Isa unlock jedhu kana ammoo karaa gabaabaadhaan isa kana filadhee unlock godhachuudhaan yookaan ammoo baradhee nama barbaadeef erguu fi akkasumas gara wallet kiyyaatti dabarsee gurgurachuu ni danda'a jechuudha. Amma haala kanaan wantoonni kun isiniif gala jeetii yaada. Inni itti aanu ammoo isa pay your order request, lookup, notification fi kanneen kana fakkaatan gama gubbaa kanatti ni fida. Isa pay jiru kun ammoo nama biraatiif dabarsuu fi akkasumas nama biraarraa gaafachuu fi inni lookup jiru kun ammoo coinii available balance kana qabdan ammoo yookaan ammoo isa lookii ta'e kana waggaa dheereffattanii maayin akka isiniif dabalu gochuudha jechuudha. Kana recommend isiniin godhu gonkumaa hin godhinaadha. Inni itti aanu ammoo notificationidha. Notification ammoo information as seenee fi as keessaa ba'ee guutumaan guututti isiniif agarsiisa jechuudha. Inni kun ammoo historyidha. Akkuma ilaallatti wantoota isin seenee fi isin keessaa baaftan guutumatti hojii teessan isiniif agarsiisa. Inni itti aanu migration isa jiru kana. Migration ammoo isa walleta yookaan ammoo Pi keessanirraa gara browseritti isiniif deebee isiniif dabree akka isatti notification isiniif fidaa jechuudha.
Amma akkamitti paayii kana gurgurachuu fi argachuu akka dandeenyu isin agarsiisa. Gubbaarratti kan argamu kun maali? Koodii keessan jechuudha. Koodii kana gaafa namaaf koppii godhatanii namaaf ergitan, koodii kanarratti gaafa namni paayii keessan isiniif ergu kallattumaan paayii keessan as keessatti isiniif dhufaa jechuudha. Amma garuu namaaf erguudhaaf namaaf erguu fi akkasumas gara waaletitti dabarfachuudhaaf maal gootan isa payer request yookaan ni filattu. Sana booda isa manual add wallet address isa yookaan ni filattanii. Sana booda kallattumaan waaletii isin erguu barbaadan kallattumaan haala kanaan isiniif fidaa jechuudha. Amma asirratti wantoota lama isiniif fidaa wallet addressii fi akkasumas memo optionals jaa memo yoo fayyadaman ni guuttanii yoo fayyadaman immoo dhiistanii waannaan garuu type in wallet address issues jiru kana jechuudha. Kana jechuun waaletii nama itti dabarsuu barbaadanii kallattumaan asitti paste gootanii nama barbaadaniif erguu ni dandeessan jechuudha. Amma fakkeenyaaf paayii kun listii hin taane waan ta'eef waaleta as keessa asitti maal garasitan OKX yookaan ammoo Binance yookaan ammoo kan barbaadan waaletii akka bitkeetitti gaafa inni liistoo ammoo waaleta san adreesa isiniif kenna. Adreesa sana asitti paste godhuudhaan gara waaleta web3 keessatti yookaan ammoo gara CEX yookaan ammoo Central Exchangetti dabarsitanii coinii kana achi keessatti kallattumaan gurgurachuu ni dandeessan jechuudha. Kana godhuudhaaf maal gootan fakkeenyaaf as keessaa ni baana. Sana booda paayii OKX yookaan ammoo bitkeet yookaan ammoo kan barbaadan seentanii fakkeenyaaf OKX kiyyin seena. OKX xiyyaa haala kana naaf daa isin ammoo gaafa inni liistee kan barbaadan seenuu dandeessanii Binance seenuu ta'a Bybit yookaan ammoo Bitcoin seenuu dandeessanii karaa salphaadhaan step waan amma isin garsiisu kanaan yoo coiniin kun akka malee guddatee jiraate saffisaan ni gurgurattan jechuudha. Sana booda sarara saddeet kan sarara gubbaa irratti xiqqaa argamu kan inni filattanii asirratti wantoota hedduu isiniif ta'a. Amma itti aansuudhaan isa deposit joonii filattu. Deposit gaafa filattan kiriptoolee gosa hedduu haala kanaan isiniif fidaa jechuudha. Paayii network gaafa listaatu ammoo iddoo kanarratti paayii jettanii sarchi ni gootan. Ammaaf listaatee hin jirtu waan ta'eef kanaafuu paayii sarchi ni gootan jechuudha. Gaafa isin listaatee ammaaf maal gootan coinii takka biraarratti isin garsiisa waan ta'eef kanaafuu coinii biraarratti isin garsiisa waan ta'eef gaafa isin listaatu haala kanaan fayyadamtanii fakkeenyaaf isa bitcoin isa jiru kan inni filanna. Bitcoin gaafa filattan ammoo kallattumaan adreesa isaa isiniif kenna. Sana booda isa bitcoin jiru ni filanna. Sana booda akkuma agartan adreesa isiniif kenna jechuudha. Amma asirratti irraan isinii deebi'a. Coiniin kun kan bitcoin fakkeenyaaf adreesa bitcoin haala kanaan koppii ni godhattan jechuudha. Yoo hubadhaa asirratti namoonni viidiyoo guutuutti ilaallee gonkumaa hin shawwataminadha. An fakkeenyaan isin garsiisu jira malee kun ammoo paayii networkii miti. Yoo paayii networkii keessan adreesa hin taane irratti argitan guutumatti dhabuu dandeessan waan ta'eef kanaafuu gaafa isin listaatee haala amma isin garsiisu kanaan daftanii gara adreesa gara coinii keessanitti dabarfattan jechuudha. Ammaaf listaatee waan hin jirreef fakkeenyumaan isin garsiisu jira. Kanaafuu paayii keessa hin jirtu waan ta'eef fakkeenyumaa sana booda paayii networkii keessan erga adreesa koppii godhatanii booda kallattumaan gara waaleta keessanitti deebisanii iddoo waaleta adreesii qabu kanatti paste godhuudhaan kallattumaan gara OKX yookaan ammoo Bybit yookaan ammoo Binance keessatti kallattumaan dabarfachuu ni dandeessan jechuudha guys. Yoo coiniin kun maaliin isii akka malee guddaa taate kana kan dabarfattanii gurgurachuu dandeessanii warra bitachuu barbaadanii step maan amma isin garsiisa kanaan bitachuu dandeessanii guys. Guyyaa hanga kana keessatti warra KYC hin xumuranis dafaa xumuraanis ni jaa hunda keenyaafuu carraa gaariinis ni jaa gaafis ta'ee yaada kamiyyuu qabaattan karaa komentii nu beessuu hin dagatinadha hatattamaan kan isin deebistaa.